sagaleen koo maan taane. Ata mo jumbo so manira. Ati itoo jiraa koo asitti eegduu jirti toonaan jettu ganaan du'aa koo asii gadi fuuta. Maalidha? Taanni nama kanaayyuu wanti isa maalidha? Maaltu waan ta'e waan nama du'e moo? Bakka anumatu du'uufi bakka. Maali gara nyaawisi qabe moo? Dingateenyaa namaa na qabee jira kun jiraan na ajjeesuufidha bakka. Maanni wanti kun waan kaayyuu wanni kun raawwatu maanni waan haraannaa wayiiti moo jiruu seexanaati moo maanni wanti kun? Beekwaan. Maal jedhama bakka wanti isaa maanni amma yoomiti wanti kun wanti isaa maannidha. An amma isaan beeku an amma himadheen jira wanti ni na mallatteessuu hin dide isa waraqataan achi fide na mallatteessuu dide waa'ee manaa keessaa baasedhe mana hin ilaallatu mana maal gochina gaafatte jedhe gaayide moo rakkoon qabu gaayide ammayyuu jigaadha siin jiska waraqata isaa siin cira naan jedhe. Kana alammoo waa'ee manaa na gaafatta waa'ee manaaf asiif achi deddeemta taanaan lubbuun keeyyuu an harka jira. Amma kanarraan gahamuudha wanni isaarraan doon kana maaltu ta'a waan saayyoo. Ani beeku kun halkan immoo sa'aatii 4 moo meeqatti dhufee balbala na bansiisee akkas na doorsiisaa ture jechuudha. Maqaadhuma kooyyuun dhahiini umaanan gaafatiini bakka. Achuma taa'ii mana kiraa siin kaffalaa qallaba siin kaffalaa humaa tokko nan gaafatiini maqaa kooyyuun dhahiini maal na biraa qabda maal sirraa qaba waraqata kee yoo ta'e immoo mana murtii na kasasuu nuun barbaachisu kunoo warra kee biratti fidee siin ciccira naan jedhe jechuudha. Maalinni waan saayyoo waan saa hin lakkafame moo fayyaa isaa miti moo yoo mucaan kun nagaa miti innis hin tuqame ta'inaa laataadha mataatanii dhumtuu iyyuu innis maraate atis duute maalinni ani maaltu ta'a waan isaa gara booda maalumatu ta'a waan saayyoo. Ani hin beeku bakka obsi dadhabe sim jedhee dadhabe bakka amma. Maaliif amma kanarramaa of keessareeyyuu hin margita yoo duute kaatee margita moo ano gidduu kana ammoo sagaleen keessa hin jiru siriittuu yaadda'eerayyuuti yenoo bilbiluufis immoo maali bilbilte naan jedhuu laata dheedani malee halkan immoo naamii dhufu immoo maa banta iyyuu ati barri maa banta kana siin jedhe maaliif jalaa banta chitti yoo si ajjeesee deeme halkan abbaa qaba. Ani hin beeku bakka. Inni kanumaaf hin dhufeedhe bakka si akeekkachiisuuf hin dhufe halkan hin jedhe. Ati amma waa'ee qabeenyaayyuu qabeenyaani ati duutee ani du'ee lafti malliin jette harreen jedhani maali qabeenyaa yoo jiraatti itti dhufta ati amma ati maaliif lubbuu keetiin waasii waamsifattee namichi kun amma kana hunda halkan na doorsisa yoon du'eef si maal ta'eef ijoollee koo kanarraa isatu na ajjeesi ani jettee wabii waamsifachuu qabda mana murtii sanatti malee gaaf sanas gowwummaa keeti malee akkamittiin qabeenyaa bichaadhaan galtu qabeenyaa keessi yoo ta'e immoo mana namaa keessa foqootee hojjettee fidde malee isa wajjin hojjettanii hin finne. Isa ragaa qabda ati maaluma iyyuu barbaade siin mirkaneessa isa kanaaf jettee boossee maraattee sammuudhaa sochootee dhibee meeqarra buutee ijoollee keerraa hin duutuusa. Ati amma wanta sitti lubbuu kee bicha mararfadhu lubbuu kee bicha baafachuu mararfadhu malee qabeenyaan iddoo eessayyuu hin geessu eessuma iyyuu hin geessu jiraan eessayyuu hin geessu. Maal jedhe beektaa nama waan barbaade godheeni asii yooni deemee galeessatti na argita achitti dhuftee na gaafattaayyuu yoon biyyatti galee iddoo kamitti na qabsiiste moo asatti na argita magaaluma kana keessatti iddoo kamitti barbaadde na argita jedhe waan ofii koo argan malee na arguuyyuu hin dandeessu jedhe. Qabeenyaan kun mallattootu waafe malee maal maqaa isaatiin jira? Bukkilinnaa maqaa isaatiin jira. Yoo ta'u iyyuu inni iddoo jirutti seerri iddoo jiru
Daadhii konni wanni saggosa qabeddoo fiduu fidee qabsiisa isa karaa seeraa iyyuu inni iyyuu hin beeka ana bichaa seera beeka se'a malee seerri ammaa ijoolleen hama hootu iyyuu hin beekti. Wanti seerri si duuba murteessuuf hin jiru isin lamman birattidha kan ni murteessu qabeenyaan kan kooti kan jedhus kan keeti kan jedhus isin amma eeggamanni murtii gaa'ela keessan dhiigee qabeenyaa keessan sirkootanii geessitu qabeenyaa keessan sana inni biyyi namni beeku yoo wal qaaddanii namatu beekaa ragaadhaan dhaqaa. Isa beektanii walii galtan immoo yoo ta'e qabeenyaa keessan manni murtii addaa sinii qooda har'a qabeenyaa kana si haalee biyyaa ba'uu hin danda'u abadan siruma hin danda'amu sati baay'ee inni eessumatti na argitee na dhiyeeffattaa jedhe bara suruma nan agartu bakka isuma ani itti baase maal jedhama waraqatichi maaxaraan sun isumayyuu jechuudha keessatti na argitee nama ajajji sanuu isatti na argitee nama mallatteessisiifattaa jedhe. Isa arguun dandeessu isa inni hin qabama qabeenyaa keessa fuudheessi iyyuu geessuu hin danda'u kan hin ta'a idduma taa'u sana ta'a qabeenyichis. Eshi maal godheetu na doorsiisa dhufee akka maal ta'u na doorsiisa. Isa maali gaa isa hin doorsiisa inni maali dhiira ka amma fedhii isaatti si doorsisuu danda'a malee mittis godhee gadi dugeera yoo waan ijjituuf hin qabu. Tamarraa kaasiiti ani ijoollee kanarraa yoon du'e isadha kan na ajjeesu har'a baheera niitii fuudheera qabeenyaa koos na haalaa jira ana kanaafu bakka eessatti yoon du'e itti gaafatamaan isa jedhiiti dhaqiitii irratti wanni baasifadhu lubbuu keetiif baasifadhu qabeenyaa immoo yoo ta'e bakka jirutti ammannis badee dhiisee deeme ati jirtaa inni badeera qabeenya sana irratti immoo amma gaafa inni argamutti dhorki irratti bahee qabeenyaa sana marni murtii qabsiisee kaa'a. Ibsiyyuun naquu qabeenyaan lubbuu kee bichaadhaa fi dhaqiitii isa amala akka tadhuwati. Kanaaf boossee maraattee sammuun kee baxabbaxamee ijoolleerraa akka hin duune hin margitu ati deebitee hin kaatu ati. Ani wanta amma kana bara baraan qaniidhaan akka kanatti tasa qayyaatuu fi ati maalinni sitti hafu qabeenyaan isaa sitti meeraan yookiin dhiisii kottu warra sitti hin galu baqatanii. Inni iyyuu akkas jedhe dubartiin maanii kan isheen mana nama gaafattu ijoollee ishee fudhattee warra isheetti galti malee iyyuu. Innillee aadaa warra duriiti nama hin jiru. Mana ofii keessa taa'aniitu himatanii qabeenyaa ofii qooddatanii gaa'ila deeskifataniitu ba'u malee namni qabeenyaa sunsumnillee fuudhamoo ta'e walii hiraniitu ba'u hin jiru inni yadiin tokkittiisa biqileessa gargashee haadhungatu wanta akka kana hin jiru surumayyuu. Inni koo maali miidiyaa kanarraa argamtisa akkanatti dubartoonni guyyaadhaan du'aa oolan kana dhaga'ee gurra keessaa qabamti innis kanumaaf adeemaa jiranatti fakkaataan yeroo yaadu. Muwaadha ko si ajjeesee innis waan taa'uuf hin qabu badii wayii miti ati badii biyya ormaatti dhuftes miti mana namaatti galteetu hojii sararaadanyaasaa miti. Si ajjeesee oddoonni itti badee taa'u sin argina nama fira qabu nama obbolaa qabu nama maatii baay'ee qabudha ati si yoo ta'e eenyuyyuu si beeka siin iddoo jiran obbolaa keessoo ta'e iddoo inni jirutti footoo isaatiin maaliin tasaraaccaamee qabamee dhiyaata kuma tokkiyyuu sin godhatu lubbuu keetiif waan tokko maali. Ani waa'ee keenya keessa nama hin galchu obboloonni koollee akka hin galan galuus hin qabanii jedhe yeroo baay'ee natu dhorkaka maaliif rakkoodhas amma nu gidduu seenanii hamma xumuramnetti boru yoo wanta biraatti jijjiirame immoo hamaa bahu kanaaf jedhee obbolaa dhiira meeqa baay'ee akka hin qabu iyyuu nun beeka as akka jiran iyyuu hin beeka garuu annan dhorke hamma xumuramutti humaan godhinaan dubbatinaa iyyuu hin jedhin maaliif gaariin ta'us. Kanaafi bakka anumti isa faana yeroo hundumaa wal'aansoo waan hin qabuufi nama hin qabdu jedhe yaade ta'ee bakka isuma bicha jabaadha ta'ee isumatu beeka ta'ee seerris isumaa dubbata ta'ee kan akkamitti akka inni yeroo hundumaa yaadu na dhibe jechuudha naan. Jabaan rabbiidha. Namni jabaan qabu jabaan rabbiidha. Furdinni isaas maa tokko hin oolchu. Seerri eenyuufuu hin dubbata. Seerri bal'aadha harki seerri kute dooluu hin qabudhaan inni wanti tokko wanti akka duratti sun hin jiru isa dubartii bayi jedhanii manaa darbatanii baasanii qabeenyaa keessaa baasanii itti fuudha namni dubartii nama waan mana jirtu kolkollee hirattee baata malee waan keessaa baatuufis hin qabdu ijoolleedhaafis yoo ta'e maxooraan kutamee janaata saqayyaa inni
Amma qabeenyaan qabadheeniitiis fuudhee maalis fuudhee ganaa bututtuu isaatiin waan hafu miti inni. Isa dhiisi ati isa maatiitu dhaga'e immoo kanaan dura dhagaa dubbiin kun kanaan dura dhuma maatii yoom dhagaan natitti immoo sititti atitti naatiin addim ijoolleetti isin immoo alibin jedhee araara bu'aa laata hin dhiisaa laata ijoollee isaa kana laalee dhiisaa laata hin gaabbaa laata jedheetan anis ijoolleetti simuu dhiisee fardamtuu namaan taanu jedheetanan dhiise malee amma immoo kanaan booda dhagahuu qabu maatiinis ijoolleenis dhagahuu qabu maalimma yoomitti golatti dabadabamtaati. Namni firrii maatiin obbolaayyoo firee erga gaafa kana afin taaneeti duras anatu dhowwee amma garuu erga xumura ta'eeti namni du'ee kee jiraatu hin jiru biyya lafaarra. Kanaaf waan hunduma isaa tafa malee jireenya isaa tafa malee kana boodammaa iddoo dhaqamuu qaba namni dhaga'uuf namni keessa seenus namni itti hirmaatus itti hirmaachuu qaba. Kanaan boodammaa iyyuu du'anii ka'anii namni namaan dhagoo anayyuu natti ka'u amma gara boodaan rakkinni tokko sirra bu'e rakkinni guddaan sirra bu'u amma kan hunda dhageesse maaliif nu dhoskite ati humaa hin goonee fi humaa odeessitanii maaf na dhoskite naan jedhanii ijoolleen na lolu gamaa gamana warri jiran na lolu ijoolleen amma immoo dhagaa'umma qabaa. Edda didamee waan tokko fooyya'uu dadhabamee namichi kun qabaan agarsiisaa jira edda ta'eeti ammarraa kaasee maatiin haa dhagahu. Bakka amma ani dhiisaan jedhu nama kana booda dubbii dubbachuu isaanii waan barbaadan tarkaanfii isaanirraa eegamu fudhachuu isaanii dhiisaan jedhu kana booda jechuudha. Kana maalinni firri waan namaa godhu argeera ani kan korrattu argeera ani waan namni namaa ooshu waan namni namarra dhufee namaa godhee qabeenyaa ofii namatti ittise jedhu anuu argeera anuu beeka hunduma isaa mataa koo keessa jira kanaafuu ammarraa kaasanii ati saboorsii maraattee alfuddoo sanatti hacuucamtee dhibeen sirra bu'ee ijoollee kanarraa ciiftee yoo oolte har'a ijoollee kana qabattee mana keenya dhaquun badaadha. Eenyu si geessa mana keenya manarraa inni sirraa bahee fanxalaalee fanxaatiyyaa ta'ee jiraataa jira. Kanaafuu lammaffuu akkatti hir'irratti akkatti boonsu kanas dhiisi. Amma haadha ga'an ijoollee simitii natu itti hima amma gaala na haa birmatan. Maaliyyuu taanaan amma gahaa ka'an isaanii dhoskinee dadhabneerra amma ditas gabbaa'e. Har'a bor keessaa ilaallee balbala keenya cufadhu garuu naanni dhufee bani siin jedhu hin banii naan bani siin jira yoo ta'e dhimmi maal seerri jira gooxiin jira yeroo ammaa kan namni hin jira. Kanaafuu achitti yookiin qabama ta'a inni galgala gubbaarratti naa silaa sirraa bareeda naa si garuu koo qabama yuutiin. Ani beekuma inni isa qusadhe bara yaa'u namni sunutti kolfiin mandara keessattis dubbiin keenya yuudhuma hin godhanne bor immoo akkanuma taanii kaanii araaramne immoo baay'ee nama dabbara namatti hin tolu sheemiin nama qaba nama saalfachiisa yeroo hundumaa isa faana ol gashee isa faana haasa'a. Wallaahi kaa inni immoo isatti yaaddu immoo yaaduu dhiise kaa inni sammuu akkasii immoo dhabe kaa maal gootaree dukkati yaaddutti yaadeeraa ta'e hunduma isaa dhiisee lafa ta'ee dhiisee ijoollee isaa guddifata ture ishii alaa dhufte ta'e ishii mana ta'e guddifata faa inni immoo sammuu wasitu caaleeyyuuti maal godha mareetu. Bakka amma waanuma godhamu godhuudha. Ammaa hirmijjaan waan tokko fudhachuudha ijoollee naa fudhatani malee ankoo kan kee haa ta'u kanaan booda kanatti amma ijoolleetti natu hima ani booddee ijoolleen na waqqasanii sit akkas godhee kitta ajjeefate naan jechuu isaaniirra amma anatu hima ati hin jedhii tasgabbaa'e. Yaa ta'u gaashee. Akkuma taatee fayyaa rabbii naaf haa godhu hin jedhu.